Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota YouTube channel ko jalatti argamtan. Alhamdulillah ani nagaa kooti. Baga nagaa taatan isiniin jedha. Rabbiin haftee umrii keessanii keessa barakaa isinii baaka. Akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa akka jirtaniif sinaa dhaqqabu. Egaan bara ajaa'ibaa keessa jirra. Bara kanan sii filadhe nyaatta, kanan sii filadhe keessa jiraatta, kanan sii filadhe waliin jiraatta, koo malee bara jedhu keessa jirra. Egaan maal jechuu barbaade waan ammas deemamaa jiru irraa namoota kabajaadhaan gaaffiin na gaafatan akkasumas immootu kabaja natti horanii akka gorsaatti naa kennaniif waan xiqqoo jecha warroota na abaaranii fi osoo nu bannee waan barbaadan laaqaniif immoo bira dabarfachuun barbaada. Jara keenya barri keessa jirru kuni bara abbaan if ta'ee jiraatudha malee bara namni namaa jiraatu miti. Garuu bara akkamii keessa akka jiru na ajaa'ibe. Miidiyaa hawaasaa kanarratti ammallee waanuma ajaa'iba argaa jiran. Waanuma ajaa'iba waan nuti ani hin beekne kan mana kiyya keessa hin turre irraa haasa'an. Jara keenya maaf bakka isin hin nyaanne hooqattan? Bakka isin hin nyaanne maaf hooqattan? Bakka isin hin galchine keessa maaf dhaabbattan? Namni nama gorsuun dhugaadha. Waa namatti himuun dhugaadha. Namatti lolatuun dhugaadha. Garuu waan hin beekne walitti fidanii walitti kuusanii dirqamaan fooloorii guddifachuuf yookaan ajaa biraa keessa baachuuf xaarummaa barbaachisa. Bultii namaatiin namni fooloorii baay'ifata. Bultii namaatiin namni dalagaa ofii achi oofata. Qaanfadhaa isiniin jechuu barbaada jalqaba irratti yaaqe. Inni lammaffaan waa'ee gaafii keessaniitiif gaafiin keessan maal inni? Reedii haadhaa fi ilmoo adda baasuun kee sirrii miti. Ilmoo kee deebisii maal warri jettaniin jira. Dhugaadha. Anis akkuma isin jettan saniin jedha. Maaliif hin jedha? Haati ilmoo malee akkam tolle beeka. Isinii olitti beeka. Maaliif isinii olitti beeka? Waan ilmoo qabuuf hawwii kan kooti. Abbaan barbaadee ilmoo fa'aa adda baasuun barbaadu. Garuu yoo jabaate mootu duutu adda nama baasti. Miti jiruu miti duuti adda nama baafti. Ilmoon ana bira haadha bira jiraata fi miti. Maal jechuu barbaadeeti? Dirqamni anaafisii waliigaluu dhabuu waan uumameef jecha adda baane malee fedhii yerootiif fedhii gizeetiif jennee adda hin baane takka jedhe. Lammaffaan namni gaafa hanga amma gaafiin ijoon ani kaasuu barbaadu wanta ijoo irraa dubbachuu barbaadu hin ariitee maaf ari'attee haadha ilmoo maaf ari'attee kana baay'ata. Jara keenya isin as baatee naana ari'attee jettee jirti tokkoffaa hin jenne. Lammaffaa immoo wallaahi wabillahi ana haadha ilmoo hin ari'anne. Narraa abbaa jedheeni hin baa'u. Deem jedheeni hin deemu. Fedha ofiitiin fedha koo malee jechuun fedha ofiitiin nikaa koo fudhadhu malee jettee nikaa ofii fudhattee fedha ofiitiin deemte. Osoo ani hin deemin jedhu ilmoo kee bira jiraadhu osoo hin jedhu. Isii hamtuu godhuufi miti. Haalli anaaf isin keessa jirru waan waliif nu galchuu dideef kana filatte filannoo ishiiti. Dimokiraasii waan ta'eef nama tokko immoo dhiibuu hin dandeessu. Fedha ofiitiin fudhattee deemte nikaa ofii. Ani hoodhu lakki nikaa kee fudhattu malee yookaan hin barbaadu narraa gadi bahi jedhee dhiibee darbee miti. Wanti isin haasaa jirtan akka waan an dhiibee darbee akka waan kabiraa fuudheef akkas godhe no miti. Fedha ofiitiin itti yaaddee anis itti yaaddeerta lakkii dhiisi. Namatti saasee didamee jennaan lakkii kanaaf furmaanni kiyya wal gadhiisudha jettee nikaa ofii fudhattee fedha ofiitiin osoo ani fedhin deemtee jechuudha. Duuba nama nikaa kiyya naa kennitu malee naan jedhe siin jedhe akkamitti dhoorkatta. Gizeetti akka gizee lama rakkoo hin qabu. Gizee 100 jedhamee hanga dirqamaatti ta'ame wantichi. Dirqama yoo naan kennin asii gadi hin baatu waan jedhamutti. Fudhattee deemte. Duuba wanni nama waccisiisuuf maaltu jirare? Kanan beektan isin hin beektan. Akka waan namni biyya dhiitanii ol baasanii miti biyyi kun. Biyya ani humna qabaan dhiira jedhee dhiitee isii baasu miti. Biyya isiin immoo humna qaba jettee na dhiitee na baastu miti. Biyya yoo dandeette fedhiin adda baattu yoo dadhabde gara seeratiin adda ba'an keessa jira. Garuu warri miidiyaa tiktookii jechuudha uummanni maraatan haasaan isaanii haasaa bira haalli nu keessa turreef haalli nu keessa jirru kan bira. Jara naa maalan illee ni yaada warra obboleettii qaba. Akkasii yaaddan saditti nama cunqursee xiqqeessee waan baay'een godhu.
waa'ee ilmooti. Ilmoon adda baastee jedhan. Ani ilmoon adda hin baastu. Ilmoo kee taa'ee guddifadhu waliin guddifanna jedhan. Hayyee jette yeroo barbaadde fudhatte yeroo barbaadde deebiste. Ilmoo kiyya lakki ilmoo kee ati guddifatuu qabda malee jedhee ilmoo kiyya kararra darbuu qaba. Yookaan immoo isii ilmoo irratti darbee karratti akkasiin ittiin rakkattu gochuu qaba. Akkas feetanii barisin akki isin haasaa jirtan akkasi. Akka waan ilmoon adda dhoorge yookaan akka waan ilmoo kana humnaan irraa fudhe eessi jira wanni akkasii seerri akkasii eessi jira jiran Kaayiroo jirraa bar biyya dimokiraasii jirraa bar biyya Su'uudii yookaan biyya Yamanii maaliin jirru ka ilmoo ol fudhatanii ol jalaa badan hin jiru wanni akkasii. Karaa dhuma nagaa karaa walii galteetiin abbaan immoo ilmoo ofii hin gatu. Isiinis gatuu dhiisuu dandeessi maaliif ilmoo ofiitti jireenya xaaratuuf ta'a waan adda addaatiif ta'a haalli mijachuu fi dhabuu danda'a fuutee naa kennite fudhadhu naan jette fudhadheera yoo isin ammas naa deebis naan jettan deebisuudha ilmoo isiiti. Duuba warri miidiyaa waan kana akka waan isin galchu akka waan isin ilaallatu akkas gootee akkana gootee wanni haasa'amu mataa miilli hin jiru isin hin jedhu waan bira haasa'an jireenya si fakkaanne keessa seentee maal ka jedhullee hin qabu. Jara keenya isin tunaa jiraata gizee dhalaa tokko hojii yookaan dhiira tokko hojii rafan abbatu rafatamoo isintu dhufee rafa booda dhuftanii bara anatu isin jaartittee hojii ciisa jechuun keessanii ollaan amma deemtan kana nana tokkana sii godhaa kana haga ammaatitti warri haasa'u hunduu dantaa ofii haasa'u malee waa'ee dantaa keenyaa waa'ee dantaa akkaataa itti walitti dhiyaanyu namni haasa'e tokko illee hin jiru. Inumaa daran akkan wal addeessinu akkan wal balleessinu. Waan akkasiitu haasa'amaa jira. Wallaahi wabillahi baay'ee tokko jechuun ani akka nama amala badaa qabaadheetiin deebii badaa namaan deebisuuf callise malee sodaafillee namni gariin waan sodaadhee callise laa ani akka isaan na arrabsanii akka isaan na xiqqeessanii waan hin beekne haasa'an san waan hin beekne keessa seenee haasa'uu hin barbaadu. Qaanyiidha. Isumaa bakka abbaan hin jirre abbaan dhimmaa lamaan hin jirretti yaada mataa ofii tarsaa'aa oolan tiktookiin natti tole waayifaayiin arabaa natti tole jedhaniituma halkanii guyyaa biinxamaa oolan. Jireenya nama dhuunfaa isin ajaa'ibu mee bara akkam keessa jirra jiran. Yoo namummaa qabaatte waa'ee saba keetiin haasoftu bakka waa'ee kiyya haasoftu kana. Yoo namummaa qabaatte dhimma jiruuf jireenya dhuunfaa keetiin haasoftu maal godhaa dhimma namaa keessa seentu. Bara akkamii keessa jirran jedheen. Bakka hin ga'u guyyaa tokko kaastan deebii haga tokko ani isinii deebisuuf yaal deebiin sun yoo isin quubsu baate maaltu isin galcha. Nama jireenya ofii hin beeknetu bar waa'ee keenya haasaa oolan hin beekaan. Ofii isaatti kan jireenya hin qabne. Waa'ee jireenya nama dur maal jedhama naannoo keenyatti beera jedhama. Beerri yeroo wal geessu nama hamatti maal jedhama. Isa sana wayya. Inni kun ka addaa tabbo. Qaanyii fixateetuma namni tiktookiin kun tole suuraa of duuba kaa'eetuma nabboosa. Namnummaan nama beekullee osoo haasa'ee jira keenya. Wallahi isinitti kolfean. Wallaalummaa akka qabnu amma of argan. Uummanni keenya wallaalummaa guddaa keessa akka jiru. Miidiyaan kun dhufee akka nutti fayyadamaa jiru amma ofirratti arge. Maal abboo namni akkamitti waa'ee jireenya nama dhuunfaa tokko halkanii guyyaa taa'ee haasa'a. Anammoo wanni kana gootaniif ana hadheessuuf iccitii jedhe san ana keessaa baasuudhaaf hin baastan hin hadhaawan. Hin aarullee gammadee jiraachaa jira. Waan feeta yoo itti hin aaru garuu akkuma isiniin jedhe santi rabbi irratti isin dhiifadhee jira abbaan barbaade naamatee ol garagalchee na garagalchaa bulu. Ani akka isin na xiqqeessitanii nama hadhaayaa ta'e nama badaa ta'e ilma haadha akkanaa ilma abbaa akkanaa boolla fi qabrii keessatti nama arrabsa ture. Hin godhu garuu maaliif har'aatti na hadheessiteef ana mala duraan hin qabne dirqamaan baasee miidiyaa irratti jaalala uummataa kabaja uummataa safuu maatiin ittiin na guddisatan keessaa hin bahu. Arraba nama arrabsuu hin beeku jechuu miti hin barbaadu jedhe malee kanatu dhukkee namarraa kaase. Jecha hamaa lama sadii yoo dubbadhe ani hagasuma abbaa barbaade maraachuu danda'a. Garuu isin na maraachuuf waan baay'ee gootan hin ta'u kuni waan yaadamuu miti hin godhamu. Waan abbaan godhate filannoo isaatiin dimokiraasii isaatti amanee wajjin itti fufa. Kan abbaan hin barbaadu jedhallee dimokiraasii keetti mirga keetti ani nama akkasitti dimokiraasiitti amanuudha. Wani dimokiraasii jedhee iyyaa tureef uummata kana nama dhiibee jiraachuuf osoo hin taane dimokiraasii isa dhugaasan lafattis biyyattis agarsiisuudhaaf. Kanaaf filannoon koo kan koo qofa filannoon keessan kan keessan
Ani isin akka itti jiraattan dirqama akka itti jiraachuu qabda. Ganama daabboo nyaattee galgala biddeena nyaachuu qabda dheessi dirquu hin danda'u. Isin akkas naan jechaa jirtan. Galgala biddeena nu ajajne malee nyaatini ganamas daabboo kennatan malee nyaat. Maal jechuudha kun? Kottaa kaa. Kottaa manuma kiyya kottati akkanatti naa jiraadhu akkatti jiraadhu jedhee akka gaarii nama sakki. Riimootii wayii odoo riimootii wayii jiraate akkatti akka roobootiitti nama sakuu feetan hin danda'amu kun. Jireenya waa'ee hawaasummaa waa'ee hawaasummaati. Dhimmi sinaasaa irratti dhimma hawaasummaa osoo hin taane dhimma nama dhuunfati jalaa ba'a. Haati dhimma waan sanirraa hin quban qabdu ani irraa quban qabu waan isin haasoftaniif isinii fi wallaalee. Kanaaf namni dabaan jiruu xiyya keessattuu baxabbataa jirtan daran rabbiin jiruu teessanaaf baxabbatu rabbitti isin kenna. Wallaahi wabillahi warri jiruu teenya dhiibdanii addaan nafsi baa faffacaaftanii gootan jechuudha. Inshaallah jazaan lafa taarratti isinii deebiti boo. Jazaan teessan lafa taarratti isinii deebiti. Jiruun teessan akkanatti raafamti gisee bar. Jireenya nama dhuunfaa keessa seentan ka. Warri mootuun hubattanii namoonni hundaa hubattanii akkasumatti qabdan. Ulfaadha galatooma. Sirna kun. Oromoon mallee waan akkasii qabdi. Kana galatooma hundaafuyyuu anan mallee borillee iftaanillee kabajaa saba kanaa qabu akkasumatti itti fufa. Adaba saba kanaa qabu akkasumatti itti fufa. Safuu akkasumatti itti fufa. Takka daangaa kiyya dabarfadhee sin dubbadhu. Takka waan nan ilaallannillee keessa seenu takka dhimma nama dhuunfaa marqaa oolee hin bulu. Danda'uun hubadhaa, danda'uun gorsa, danda'u ittima, dadhabu jalaa hafaa jechuudha. Kanumaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa galatooma. يا ربي قلني خيتي نورتي أرجومتني ما تنتهي لكون في النوغدي تنتهي أما إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على